Dhaamsa hiriyaa fi kan saayibaa kan obbolummaadha warra bara 2018 fatanaa intiraansii 12 fatanamee boru ganama isiniina yookaan salaasaa inshaallah yoo rabbi jee firii qormaata isaaniitii fi bu'aa dadhabbii isaanii ta'u waggaa 12 kan namni gariin keejjii baratee waggaa 13-14 firii sii ilaallachuu deemu. Isaan kanaaf ergaa akka nama anis fatanamee eeggataa yeroo tokkotti isin ilaamu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii shabaabban dargaggeeyyii shamarran barattoota hundummaan keessanuu warri na dhageessan abshiruu gammadaan isiniin jedha. Maaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kiyyuu kutiba alaykumul qitaalu wa huwa kurhun lakum wa asaa an takrahuu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asaa an takrahuu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asaa an tuhibbuu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum laa ta'lamuun jedha. Waa'ee lolaa keessatti lubbuu fi wareeguu qabeenya kafaluu fi ifaajii kennuu keessattuu kan silaa lolirra isinii gaarii kan isin lola jibbitan loluun dirqama isin irratti godhee jedha. Loluun lubbuun namaan feeta garuu rabbiin irra isinii gaarii jedhe. Aayinni lammaffaa suuraan isaa keessatti dubartii takka tan silaa isin irra jibbitan san keessa rabbiin khayrii guddoo godhuun malaa jedhe. Isii namni irra jibbu san keessa khayriin jirtii jedhe. Bakka lamatti rabbiin waan silaa nuti jibbinu keessatti akka nuuf gaariidhaa hime. Tokkoffaan waa'ee lolaa keessatti lubbuu fi dhabamsiisuu keessatti. Namni lolan fedhu garuu bilisummaan isaan malee hin argamtu addunyaa irratti. Akhiratti illee yoo du'an nama akka du'eerra nama shahiidee ta'etu irra jannata qaalii seena. Bakka sanitti qabsoo lubbuu fi qabuun jaba jechuudha. Inni lammaffaa bakka fedhinnaa ilma namaa dubartii akkaan jaalatu namni illee hin dhaatu. Isii santa faayidaa dhugaadhaa jireenya dhugaa keessatti hin fayyadnerra isuma namni hedduun faarsina san keessa faayidaa baay'ee rabbiin kaa'uun mala yoo diin qabaatte bakki lamaan tun if qabuun jabdu. Wanni jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya jaalatamoo qaqqaalii gaggaarii warra 70,000 fi waa kadabre san keessa taatus ta'uu baattus anis of hin beeku atilleen of hin beektu. Garuu wanni of beeknu maali? Akka nuti maraxannerra akka nuti jaalannerra akka rabbiin jaalatu sun akka irra jaalatamaa ta'e waan ofii filanu dhabnus waan ofii barbaanu dhabnus wanta nu barbaachisu akka rabbi irraa hin dhabne. Nu caalaa rabbiin akka waan ganaa nu fayyadu beeku. Nu caalaa rabbiin akka rahmata nu godhu. Haadhaa fi abbaa nu barsiisee dabruu keenya akkasitti taa'ee hawwiin eegurra saahibban keenya kan wajji kadhatee akkanatti taa'ee qabxii teenya bareedduu eegu sanirra rabbiin ana taatus si taatus nulleen godhini fatanaa nuti hin dabrin nu fiduu taa'u san akka waan nu gaariidhaa irra nuuf beekuu qabna. Kanumaaf jecha rabbiin seenaa bareedduu takka quraana keessatti dubbatee jira. Seenaa Khadarii fi Nabii Muusaa alayhi salaatu wassalaam. Achi keessatti takka doonii ijoollee yataamaati looha tokko irraa cabse. Lammaffaa mucaa xiqqaa ijoolleedhaan wajjin taphatu jiru ajjeese kabadiin qabne. Sadaffaa ganda isaan keessummeessuu hidhee qoonqootti fannoo hidhee mana jige ijaare. Tokkoffaa irratti rabbiin
balaa irra guddoo sirraa oolchuuf jecha balaa xiqqoo siif fide akka qalbiin ta'e dandamattu. Fakkeenyi kana doonii san osoo xaawulaa tokkicha san looyii tokkicha san irraa baasuu baatee kadar warri nama saamu sun doonii sanillee irraa fudhatan ijoollee sanillee gatuu malan. Dooniin isaanii hafteef isaanillee nagaya ta'an jechuudha. Sababaa looyii takkitti san irraa fuudhuutiin. Nabi Khadarbeek garuu Nabi Muusaan alayhi salaam hin beeku. Beekumsi Khadar ittiin dalage sun kami beekumsa rabbii olaanaa ta'eeti. Tarii eenyuun nu hime anaa fi atillee bakkee garee teenya keessa sababaa intaraansii tanaan dhaynee itti miidhamuudhaa teenyu rabbiin kufiinsa arraan tanaa kanaan kufaatii guyya sanii harraamaa sayyoo nu oolche eenyuun naaf isillee hime. Inni lammaffaadha rabbiin musiibaa guddoo si fida. Garuu musiibaan tun jalqaba yookaan maftaa seensa milkii ta'e addunyaa akhiraati. Maaliif mucaa xiqqaa bareeda kan hin baallagin kan ijoollee wajji taphatu Nabi Khadar qabee ajjeese. Inni mucaa san ajjeesuun sun akka ilma namaatti haadha abbaan dhalatuu isaatiif gammadaniiti du'uu isaatiif booyan. Garuu rabbiin haadha abbaa isaanii kun gaariidha jedhe quraana keessatti suuraa kaa'u keessatti. Mucaan kun haadha abbaa kana booda jallinni mucaan kun fiduu taa'u haadha abbaa isaaniirrallee rakkina fida. Jaalala isaaf qabanii jechuun mucaa kanaa qabanii jechuun amantii fi jallinni isaa sanillee qabachuu malan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal godhe tokkoffaa irratti mucaa sanillee xiqqeenyatti jeeseeti lubbuma isaatiifuu rahmata godhe. Lubbuu mucaa saniiti. Lammaffaa haadha abbaa silaa sababa isaatiif fitanamu shafa'aa godhee fi isa saniin fitinaa isaa sanirraa oolchee haadha abbaa saniif tolu. Sadaffaa irratti lammaffaa haadha abbuma sanuu lamada ijoollee qaalii babbareedduu saaliyaa kenneetii fi oduun takka maal jettuutu jira. Ijoollee san keessaa intala harkataniiti intala san nabiyyiin fuudhee ammaan nabiyyii dhaltee jedhan jechuudha. Mucaa silaa jallatu mucaa silaa isaanillee jallisu kabadii ifillee dalagee isaanillee dalaysiisu saniini san ajjeesee rabbiin mi'iyyoo nabiyyi isaanirraa dhalattee nabiyyiin fuudhee nabiyyii dhalte isaanii bakka buuseen laalgaa jalqaba waggaa mucaan sun du'u haadha abbaan ni booyan. Maaliif ilma isaaniiti midhaan onneedhaati hin beekan. Maaliif booddee rabbiin asaa an tuhibbuu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asaa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Fatanaan isiin sadaffaadha rabbi akkanumatti subhaanahu wa ta'aalaa osoo sin fatan osoo sitti mul'ifne tola sitti oola. Maali kun gidaara ijoollee yataamaadha kajigee lafa jiru san osoo ijoolleen sun hin beekinitti toltuu haadha abbaan amma dura dalaganii ol kaasee fi akka Khadarii Muusaan ijaaran godhe jechuu isaan itti ayyeefi. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo hedduu gabrootansa akka tolatti oola. Garuu dhumarratti maaliin isiniin ja'a? Maal jedhan nami rabbiirraa jaalatudha. Waan rabbiin fedhu san rabbiirraa jaalatu waan rabbiin siin fedhe san rabbiirraa jaalatu. Radiitu billaahi rabban wa biislaamii diina Muhammadan nabiyyan sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ta'uu jaalachuun kee waan rabbiin jaalatu hundaa'u roorrummaan qabduu fi zulmiin keessan jirtu dogoggoraan hin hojjetamnee fi miidhaan irratti hin dalagamne ta'e jaalatudha. Inni kun maal si fayyada? Hajaan teetun sii taatu intaraansii dabaruu baattu raahan jiraatta. Jannata addunyaa keessa jiraatta. Jannata wallaahi nam tokko keessa jiraachuu hin dandeenye keessa jiraatta. Akhiratti ammoo gabroonni hoggaaniif dhaqee kadhaa isaanii ilaalanii ta isaanii qeebalamtee fi tan qeebalamii ilaalan ta qeebalamte tun hin jirtu. Tan qeebalamiin hoggaa arkan addunyaa irratti hin qeebalamiin san osoo kadhummaan an kadhadhe takkallee nunaa qeebalamuu baattee jedhanii gaabban jechuudha. Jazaa guddaa qabdi. Saniifuu ana taatus rabbiirraa haa jaalannuu siin jaa hofnus dabarroos. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheer godhaa waliin gaa.